harka fuudhe jirra jirtu jaalatamtootaa fi kabajamtoota daawwattoota Zaaraa Entertainment arras deebi'ee dhufee jira. Isinirraa ture akkasumatti fakkaate waan ture natti fakkaata. Guyyoota darbee gaaffii wayii isin gaafadhee achumaan xiqqootu tureera guyyaa hangam akka fudhadhe beeku. Namoonni yuutuubii kiyyaaf haaraa taatan Diimaa Santuuqaatii faamilii koo ta'anaa baay'eedha. Namoonni dura jala jirtan jabaadha mana kiyya keessatti seeraan boqadhaa isiniin jechuu barbaada. Deenya kana nama hedduun dabalameera natti fakkaate. Yaa nama baay'ee dabalannee jirra. Baga nagahaan gara mana Zaaraa Entertainment dhuftan isiniin jedha. Asumatti aansee guyyaa darbee gaaffii wayii isin gaafadhee gaaffilee isin gaafadhe saniif deebii osoo isin hin deebisinii achumaan xiqqootu ture natti fakkaata. Har'a immoo deebisan isin deebisuuf dhufe. Deebii isin deebistan irraa namoota yeroo jalqabaa deebisanii fi kan xumurarra deebisan hunduma isaaniitu jechuudha. Gaaffii san irratti gaaffii tokkoffaa namni hedduun yeroo tokko koomentii wal fakkaataa koomentii namoonni barreessan gaaffii wal fakkaataa deebisutti ture. Namni baay'een nama tokko ekereetu keessaa deebisa jedhamee waan waamamuu hin qabnee fi gaaffii tokkoffaa wanti addunyaa kanarraa cabee yookiin badee hin fayyine maalinni yookiin deebi'ee fayyaa hin arganne maalinni isa jedhuuf namoonni hedduun deebisa durbummaadha jedhanii deebisan. So deebisin isaa akkuma isin deebistan sanii lammaffaa burcuqqoo sadaffaa ikillee arfaffaa nama du'ee baduudha. Gaaffiin tokkoffaan akkasii nama kanas deebisa jedheeti namni keessaa saapiraayizii godhu hin jiru. Sababbiin isaa namni hundumtuu gaaffii kana deebii isaa koomentii jalatti deebii wal fakkaataa hundumtuu keessanuu waan kaayaa turtaniif gaaffii kanarratti hirmaachuu keessaniif baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Namni keessaa waamee saapiraayizii godhu ekeleesitu jalqaba deebisee jedhu hin jiru. Sababbiin isaa hundumtuu keessanuu irratti hirmaattanii jirtanii irratti hirmaachuu keessaniif galatoomaa. Ammas wantoota amma booda dhufu akka irratti hirmaattan abdii qaba. Wantoota kana waa baay'ee wanti hojjechuuf deemu hundumtuu isiniif salphata jedhee yaada. Okay, gaaffii lammaffaa muudannoo addunyaa kanaa si muudattee umrii kan kee guutuu si keessaa hin baane maalidha ka jedhuu fi maalinni jaalala jechuudha. Waa baay'ee yoo hiyyoomatanillee dalaganii keessa darbanii wantoota nama muudatan jaalalli garuu nama jalqaba jaalatan akkuma namni barumsa irratti illee waan kana namni hundumtuu baratanii jirtanii nama jalqaba jaalatan san baay'ee nama keessaa hin bahu. Deddeebi'anii yaadanii akkasumatti fakkaate gaaffii lammaffaan deebiin isaa jaalala. Namoonni waan biraa deebistanis jirtanii koomentii nama hedduu sababa wal fakkaatuuf keessaa waamee situ deebisee maqaa keessa waamuu waan hin dandeenyeef ani deebii isinii deebisaa. Gaaffii sadaffaa Abiyyii fi Jawaariin kamirra jaallattaa? Gaaffii jettu san namni Jawaar jedhus jira, irra baay'ee nama Jawaar jedhudha. Ka Abiyyii jedhus jira. So namni hundumtuu mirga waan itti fakkaate deebisu waan ofii jaallatu. Fedha isaa himuu mirga qaba namni hundumtuu. Ani Abiyyii fi Jawaariin jaalala namummaa isaanii yaa namni hundumtuu namummaadhaan hunda isaaniitu nan jaalladha. Garuu kan dalagaa isaa dinqisiifadhu fi kan cimaa baay'ee siyaasaa hubatu Jawaaridha. Kun immoo dhugaa jiru waan dhugaa dubbachuu nan jaalladha. Sababbiin isaa waan isinillee beektani Jawaar nama siyaasaas baay'ee danda'u. Akkasuma nama wanta waan ammaa kana qofa bira taree wanta boruu dhufus nama hubatee baay'ee beekudha. Sababa kanaaf
namummaa isaanii Abiyyiif Jawaaris wallaan taranii garuu namni ani baay'ee dinqisiifadhu eenyudha Jawaariidha. Jaalala immoo nama caalchisee hin jaalladhu. Kana waggaa jedhe as keessa loogitu jira. Haasawa loogii haasofte akka hin jenne dhugaadhuma jirtu isinitti hima. Waan loogii maali ilaalcha namoonni hedduun of keessaa qabdan san ani ilaalcha akkasii hin qabu. Oromoon hundumaa tokko ilma namaa garuu kan dinqisiifadhu bifa isaa yookiin fiizikaal osoo hin taane dalagaa isaati. Nama cimaa wayii ani dinqisiifadha. Dubartii illee yoo taate dubartiin cimtuun baay'ee barbaachifti dhiirarra. Dubartii cimtuu wayiitu barbaachisa. Dhiirarra dubartiin cimtuu taate yoo muddatte baay'ee gaariidha. Tawaa hundayyuu dandeessu. Maaliif jireenya iyyuu ka qabuu danda'u dubartii waan taateef dubartiin cimtuu ta'uun dirqama. Kanaaf Jawaarii kan dinqisiifadhu Jawaar jennee asumatti namni ciminaan madaalamaa asumatti hunna gaafii arfaffaa dhalattee umrii kee meeqatti feesbuuka fayyadamte gaafii jettu saniif ani immoo dhaladhee addunyaa irratti mul'adhee umrii kiyya 14tti fayyadame. Isinis hangatti fayyadamtan isintu beeka. Umrii 14tti feesbuuka kan fayyadame. Ijoolleen faamilii asirraa na daawwattu hin beekan umrii meeqatti akka fayyadame. Isinis meeqatti akka fayyadamtan keessan isintu beeka. Gaafii shanaffaa feesbuukiin faayidaa fi miidhaa qaba. Faayidaan isaa hoo maali? Miidhaan isaa hoo maali ka jedhu faayidaan isaa namoota baay'ee wallama quunnamsiisaa waa hedduu wanta qilleensa irraa hojjetamu faayidaan isaa lakkaawamee hin dhumu. Miidhaan isaa immoo Oromoodhaaf miidhaa guddaa qaba. Maalinni akkuma baay'ee nu fayyadee feesbuuka kanaan Oromoon qabsooftee bakka osoo namni baay'een feesbuuka tuffatu maalummaa isaa hin beekne wanta feesbuuka irraa hojjetamu namni seeraan waa hubannoo hin qabne akkuma salphatti osoo fudhatu. Feesbuukiin har'a biyya bilisoomsee jira. Biyya kana Oromiyaa kan bilisoomse feesbuukaan bilisummaa Oromiyaa keessaa qooda guddaa qaba feesbuukiin. Sunis san ta'e garuu namoota hubannoo hin qabne gandaan walitti buusa. Miidhaan isaa isa kana. Tokko immoo miidhaan isaa lammaffaa sa'aatii nama jalaa gubaa. Yeroo tasa feesbuuka irraa bahan maamiloota ofii yaadanii kanuma miidhaan isaas kana faayidaas qaba miidhaas qaba. Namoonni baay'een babarreessitanii jirtan namuu yaada isa keessa jiru wanta isatti fakkaate barreessuus mirga qaba. Gaafii biraatiin hanga walitti dhufnuuf turtiin keessan Zaaraa Entertainmentii wajjin haa ta'u. Gaafiilee kana keessatti waa isin barsiisuu yookiin barumsa qofaaf osoo hin taane ittis yeroo akka dabarfattanii qoositaniif wanti isin barsiifamu yookiin wantoota baay'ee wanti barsiifamu jira. Barnoota biraatiin illee yeroo biraa walitti dhufna. Asuma irra ijoollee waa'ee rifeensaa irratti gaafii nagaggaafattan baay'een isaanii jirtan gama feesbuukaatiin illee viidiyoo kanarratti aanu gaafii keessaniif hunda keessanii deebisanii deebisuuf qophiidha. Waan hordoftaniif galatoomaa. Hanga viidiyoo biraatiin walitti dhufnuuf turtiin keessan Zaaraa Entertainmentii haa ta'u. Namoonni chaayinaal kiyyaaf haarawaa taatan Diimaa Santuqaa